nama murteeffatuu danda'u ta'i. Yaada yaadisi keetii gaarii, waan kana ta'uu barbaadisi kee gaarii, waan fuulduraa yaadisi keetii gaarii, waan ta'e akka dandeettu nu himisi keetii gaarii. Garuu yaadisi keetii qotti gaarii ta'uu hin danda'u. Gaarii ta'uu ka danda'u murteeffatuu danda'uu keeti. Barri sun bara anaa milkiiti. Barri sun bara jireenya kee keessa adda fidu. Barri sun jireenya keetirra adda waan fiduu ha danda'u ha qabaatu. Gaafati bara sarraa murteessite waan kana bara san godha, waan san bara itti anu godha, waan san ji'a sarraa godha, barii akkana godha, ittaa akkana godha, ittaan duubaa tana godha. Jettee yaati irratti guyyootarra murteessite, ji'ootarra murteessite, waggaarra murteessite, murtiin sun ammooni waan ati sila barbaadu san qabatee sitti dhufu malee fedha duwwaa qabaatteef yaada duwwaa qabaatteef sirraa jijjiirama fiduu hin danda'u. Jireenya keerraa maan godhuu jirta, bara keerraa maan godhuu jirta. Boruu irratti yoo murtee hin kennini barii ifumaa murtee sitti kenniti. Ittaa yoo murtee irratti hin kennini ittaan ifumaanuu murtee sitti kenniti. Wanni martinuu dhufee jireenya keetirraa murtee sii kenni. Namoonni yeroo hedduu jireenya ifii irratti hin murteeffanne waa haaraa dhagguu hin danda'an, waa haaraa tolchuu hin danda'an. Yooya akkam jirtan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii haa baatu. An obboleettiin teessan hin seenee birbisaa adhallee viidiyoo haaraa akkuma kana immoo mata duree haaraa ka qabu qabadhee isin dura dhiyaadheera. Qophii kana ka isinii qopheessaaru an obboleettii teessan hin seenee birbisaa yoo ta'u ogeessaan kaameraa Naa'ol Gobanaa nu faana jira. Namoonni chaayinaalii kana haaraa teetanii laayik sabiskiraayib akkuma kana immoo hiriyoota keessanii akka inni gahu sheer godhiisaan akka isin nu faana turtan isin gaafannaa. Hanga qophii keenya xumuraatti turtii gaarii. Hayyeen daawwattootaaf hordoftoota keenyaa adda mata duree an qabadhee isin bira dhiyaadheeru nama murteeffatuu danda'u ta'i. Mata duree jedhuun qabadhee isin bira dhufeera. Yaada yaadisi keetii gaarii, waan kana ta'uu barbaadisi kee gaarii, waan fuulduraa yaadisi keetii gaarii, waan ta'e akka dandeettu nu himisi keetii gaarii. Garuu yaadisi keetii qotti gaarii ta'uu hin danda'u. Gaarii ta'uu ka danda'u murteeffatuu danda'uu keetiidha. Waa hedduu hin yaanna, waan garagaraa hin yaanna. Jireenya keenya keessa haga lubbuun lafarra jiru waa hedduu yaanna. Gaarii waa hedduu yaadisi keenya. Garuu wantoota yaanne kan hagam hojiirra oolchuu jira. Wantoota dandeenyu kan hagam gara alaa baasuu jira. Wantoota keessa jiru kan hagam irra murtee irra kennuu jira. Wanti amma laallamuu qabu inni guddichi yaadu kee qofa odoo hin ta'ini, barbaaduu kee qofa odoo hin ta'ini, fedha qabaachuu kee qofa odoo hin ta'ini irra murteessuu keetiidha. Nami kamiyyuu waan baay'ee yaada. Waan gaariis ta'e, waan hamaas ta'e yaadi kee duwwaan garuu hojii hin qabu. Wanni hojii addaa bara kee irraa fursiisuu danda'u waa yaadda san murtee irra kennuu danda'uu keetiidha. Namoota hedduu ilaaltanii yoo jiraattanii hin barattu ati maa yaaddatan dhadhanu hin baradha guyyaa tokko hin baradha yoomi hin beekamu. Maan ta'uu yaaddata yaadi kee barana manna dhiyoo tana keessa fuudhisa yaadeera yoomi hin beekamu. Maa yaaddata dhane hin nagaafatanu yeroo dhiyoo keessatti hojii qabatiisallee yaada akkasii hin qaba. Yaada qabatis ka duwwaan maan bu'aa qaba. Yoomiidha guyyaati jala keettee murteessitu. Yoomiidha guyyaati jala sara keettee hin teettu. Yaadis qofti hojii tokkollee hin qabu. Yaada tokko akkuma yaaddeni irra murtee kennisa keetiidha. Waan sani humna haa kennu malee yaadis ka duwwaan waan sa akka inni raawwatamu wanni sun akka hojjetamu humna kennuuf hin danda'u. Humna kennuu ka danda'u waan kamiyyuu murtee irra kennisa keetiidha. Namooti hedduu bara ifirra jijjiirama fidaa kan jiranu namoota akkamitti jettee yoo na gaafatte namoota jedhisanii yaada jiran qofa don ta'ini namoota waan yaadan isa irra murtee kennaa jiranu. Jireenya keetii irratti hagam murteessuu irra humna qabda. Yaadis ka duwwaa humna qaba. Hagam murteessaata. Waan kanallee yaadde, waan sanillee yaadde, waan taalle fuute, habara dabareelle fuute, tafuulduraallee fuute, waliin naqxe maan goonare waan kana beekis qofti maan bu'aa qaba. Waan kana waliin naqis ka duwwaa maan ba'a. Waan kana barreessis ka duwwaa maan ba'a. Waan kana nama himis duwwaa maan ba'a. Waan kana irra murteessisa yoo ta'in hin gadi yaadis duwwaa bu'aa hin qabu. Baratu barbaadda. Yoom baratu barbaadda. Guyyaa yoom jeenni kami bara kamirratti
murteessiteetta jireenya kee keessatti wanni murtee hin qabne kamiyyuu wanta gubbaa kana rarra ameenan qofaadha guyyaa waan godhuu barbaaddu jala sararamee beekamuu qaba jiinni jala sararamee beekamuu qaba jechoonni ati dubbattu kamiyyuu irratti mirkaneeffamuu danda'u gaafati jalarraa hojii jala kennitee irra murteessitu malee gaafati yaadde duwwaa miti hagam waan yaadde kanarra murteessuu dandeetta hagam waan godhisa barbaadde kanarra murtii irra kennuu dandeetta barumsa barachuu barbaaduun keeti gaariidha yoomiidha kaati barattu guyyaa nahim jiinni kami barri kami guyyaa qofa danda'ini sa'aatii hunda murteessuu dandeetta. bara ifii keessan namoonni yaada qofa danda'ini namoota murteeffatanii waa haariyaa mumudhisuu jiran namooti murteessanu jireenya isaanii keessa wantoota isaan mumudhisan waa lama laal inni jalqabaati bara ifirratti waa haariyaa fidan yeruma kamiyyuu isaan bira waa haariyaa hin dhaddu maaf yennaani warri sun warra cadhisee yaadu qofa danda'ini warra irra murtee kenneeru bara dhufuu akkasi godha bara itti aanu akkasi godha ji'a kanarratti akkasi godha ji'a kaminnaatti ji'a jaaffaa ji'a afuraffaa ji'ni beekamaadha ji'a kanarratti yoo ati irra murtee hin kennini bara kana qofa jedhiskeeti hunnan qabu waan jala sararame tokko yoo jalatti hin ka'ini jireenyi cadhisee humaa deema latti tuni yoo ati waa haaraa gootelle yoo ati waa haaraa godhuu dhabaatelle hinuma bariiti hinuma dhiiti yoo ati kaatee hojjattelle yoo ati kaatee hojjatuu dhaddelle hinuma bariiti hinuma dhiiti isiin nama hojjatullee hin bariiti nama hojjannellee hin bariiti nama rafullee hin bariiti nama hirrannellee dhiitee hin bariiti maani latti tuni namni tokko maa eega lattummaan tun garagalte barri sun bara anaa milkiiti barri sun bara jireenya kee keessa adda fidu barri suni jireenya keetirra adda waan fiduu danda'u haa qabaatu gaafati bara sarraa murteessite waan kana bara san godha waan san bara itti aanu godha waan san ji'a sarraa godha barii akkana godha ittaa akkana godha ittaan duubaa tana godha jettee yoo ati irratti guyyootarra murteessite ji'ootarra murteessite waggaarra murteessite murtiin sun ammooni waan ati sila barbaadu san qabatee sitti dhufu malee fedha duwwaa qabaatteef yaada duwwaa qabaatteef sirra jijjiirama fiduu hin danda'u. namoonni yeroo hedduu waa haaraa fidiisan beekaman ammoon namoota waa haaraa yaadan qofa danda'anii namoota jireenya ifirratti murtii godhatanii deeman qofaadha isaan yeroo kamiyyuu waa haaraatiin beekaman isaan yeroo kamiyyuu waa addaa godhisan beekaman waa addaa haa godhan isaanii waa yaadan qofa danda'anii waa murteeffataniif gaa'ilaan jireenya murteessaa akkuma kan hareeroo jireenya murteessaan amalaan jireenya murteessaan hojii jireenya murteessaan hojii kana hojii kana ammoo hi hojjadhu jedhiisa malee yoo hojiin tu akkas ta'e akkasi yoo hin ta'ini akkasi hojiin sun akkuma jirtu kana sii jirti maafi irra murtoon kennin hojiin tu yoo akkas ta'e tana godha garuu hojiin tu yoo akkas hin ta'ini akkasi moti jetteetu waan ta'e jala himuu qabda jireenya murtaa hojii irratti murteessuu qabda jireenya murtaa filannoo gaa'ila irra murteessuu qabda bara kana heerumaa bara kana fuudhaa bara kana hojii tana gala bara kana hojii tana seenaa bara kana waan kana ta'aa jedheeti jala sarariiti guyyoota keetirratti murtii irra kennu yoo murtii irra kennuti bara keerraa jijjiirama fidda inni lammaffaan eenyummaa ifi danda'e qaban walummaa kaa hin qaban isaan kanallee sanillee jettee isaa himuu hin dandeettu eenyummaa isaanii beekamaadha wanni isaan barbaadan sani wanni isaan hin barbaanne sani amalli isaan barbaadan sani amalli isaan hin barbaanne sani hojii isaan barbaadanu bifa kana hojii isaan hin barbaanne bifa sani beekamaadha malee waa wal makaatii moti maafi amalli muluunuu waa isaanii hin mijanne amala hunda warra simatu odon ta'ini bifa hunda warra simatu odon ta'ini bifa jala sarare waan qabanuuf haga kana hagan si waliin deemuu danda'u haga kana bifaan sitti dhiyaatu danda'u bifa kana haga kana natti dhiyaadhaneeti namoota irratti limitii yookaan ammoonni daangaa fi danda'e qaban malee martinuu akka barbaade isaan raawwatee hin danda'u maafi jireenya murtaa fi jireenya beekamaa waan jiraatanuuf namoonni yeroo hedduu murteeffatiisan beekan jireenyi isaanii beekamaadha wanni isaanii mijatuuf waa isaanii hin mijan namooti isaa walii oolu namooti isaa waliin jiraatu hin beeka ebaluu maanta kan mijatu ebelu maanta akka hin mijan ebelu yoo maanta akkasatti tolu akka yoonni maanta akkasatti hin tolle beekamaan namoota akkamii namoota wajjala sararanii murteessuu danda'an fedha isaaniitii fi wanni isaan jibbanuuf wanni isaan jaalatan
beekamaan amalli isaanii beekamaan namni gara jireenya isaaniitti gaafa siiqu haga isaaniitiin haga isaanii eeyyamanen haga isaa ifirraa murteessane isaan qofaatti dhiyaatan sarara dabalaneeti wantoota biraaf maanutti uumane irra deemuu hin danda'an namoota gosa kamii namoota jireenya ofii keessatti murtee irra kennuu danda'an inni kun ammoo namoota jireenya ofii irratti murtee kennuu hin dandeenye warri kun warri murteessuu hin dandeenye jireenya ofii keessatti waa haaraa hin dhagganu yeroo kamiyyuu jireenya wal fakkaataa jiraatan maafi hin yaadan malee hin tolchan hin yaadan malee hin murteeffatan jireenya keessatti jireenya murtoo hin jiraatin yeroo kamiyyuu jireenya wal fakkaataa jiraata maaf murtee irratti hin kenninere bara kana itti bara sa itti hinnere ji'a kana itti ji'a sarratti hinnere ji'a salle dabarte waggaa salle dabarte nami kale ati waliin jirtu waa yaada murteeffataa jiruu fi sirra deemee dabar ebelumaan dabar ebelumaa finaan caala deem ebelu ana dura jalqabisa keetimut yoo akka xumurtu irra murteessite haga dhumaa waa inni si gaafatu kennisaaf yoo ati irratti hin murteessini wanni kamiyyuu haga dhumaa deemuu hin dandeetu waan tokko godhiisaan dura murteessi gaafata irra cimisa si gaafata waa inni si gaafatu kennisa si gaafata waa inni si rafidu dhiibbaa san fudhatisa si gaafata yoo naa mijate yoo haalli ku akkasinaate yoo ku akkasimot jireenya keessaa waan barbaadu tokkoo fi jala sararte akkas murteeffatu barbaada yoo jala sararte murteeffatte wanni sun baraka irraa hunna horataa deema akkana godhiisaa fi murteeffadheera lakki wanni tu akkana si gooti wanni ku akkasiteetul akkas ta'uu dhibaatul amurteeffadheerat nama murteeffatetti galmaan ga'e malee nama yaade qofaamatti galmaan ga'uu danda'u gaafa murteeffattu kana garuu waan lama sitti dhufuu danda'a kun si dhiiba kun si dhiiba lamaanuu sitti haa dhufuun kasi dhiibulle lamaaniifuu hunna akka godhuu dandeettu si qofaadha kasi dhiibuuf kasi dhiibu lamaanuu gaafat ilaalcha gaarii irra kennite garat waan barbaadde si kenna jireenya kee keessatti nami murtii ifi kennuu danda'u waan keetiif si qofa waa haaraa fiduu ka danda'u nami gaafa waa haaraa yaadu qofa danda'ani gaafa waa haaraa murteessan hin murteessitu jechuun waa haaraa hin dhaggitu jechuudha bararratti murtikeetti gaafatama ji'arratti murtikeetti gaafatama waggoottarratti murtikeetti gaafatama guyyaarratti murtikeetti gaafatama bari maan godhuu yaaddeetta maan godhuu murteessiteetta jala sarartee murteessiteetta yoo ati bari waan gootu yaaddee murteessitee hin jiraanne martinuu karaarra ka jiru kayo baleessa kiyyannaa deente maaf wanni ati bari hin ta'a jettee murteessite waan hin jirreef karaarra dhufe martinuu hojii fiitiif irra si oolfata maaf murtee ati fi kennite hin jiru waggaa dhala malee dhufe kaayoo nan geettinnaa dhanu dabarte kana gul sulle gaafa si fuudhachuu gula ta'u dabarte kana gul hojii tana hojjannu warra eekoo kana hojjannanna seente kana karaa kana deenu wayyaarenna deente kana gul karaa muluu si karaati wanti hundinuu si sirriita yoo maan hin ta'e yoo jireenya murtaa hin qabaatin yeroo kamiyyuu jireenya wal fakkaataa jiraata yoo nama murteeffatu hin ta'in fuudhuu yaadeera yoomi hin beekamu hojii qabatu yaadeera yoomi hin beekamu gaafa waaqi jedhe waaqi yaada namaa keessa seeneeti sochii namaa gula ka'ee wantoota sirraa yaadde kana si milkeessa malee si teetteetu ni moti akkuma sanii yaadati yaaddu sochii ati sochitu irratti hundaa'ee waaqi si murteessa malee si mana rafaattu si cadhittee ollaa ta'attu wanta haaraati eddee hin dhufu. beekaan tokko akkasi jedhe ati rattee waaqa beeka yoo jette waaqi ka inni beeku akka ati rafaa jirtu kanaa jedhe baay'ee nama kollisiisa waaqi ka beeku akka ati rafuu jirtu kanaa jedhe waaqa beeka jedhiis ka qofti barii waaqinu akkas godha jechiis ka qofti bu'aa hin qabu waaqi namoota hojjetu walii hojjeta namoota ka'e waliin ka'a hojjettoota boosiyaa hin barbaadu hojjettoota jireenya ofirraa hojjetanii deeman barbaada malee waaqa beeka waaqi hin beeku siin hin jennu waaqi duruyyuu beekaadha ati jettuullee beeka ati jedhu dhibaattuullee beeka garuu akkami irratti hojjetaa jirta jireenya kee irraa maan godhuu jirta bara kee irraa maan godhuu jirta boruu irratti yoo murtee hin kennini barii ifumaa murtee sitti kenniti ittaa yoo murtee irratti hin kennini ittaan ifumaanuu murtee sitti kenniti yaati jireenya kee irraa murtee hin kennini wanni martinuu dhufee jireenya kee irraa murtee sii kenna namoonni yeroo hedduu jireenya ifi irratti hin murteeffanne waa haaraa dhagguu hin danda'an waa haaraa tolchuu hin danda'an sababi isaanii hin yaadan malee hin murteeffanne ji'a itti hin qabne waggaa itti hin qabne bara itti hin qabne guyyaa itti hin qabne yeroo itti hin qabne sababa kana wanni isaanii yeroo kamiyyuu wal fakkaata inni lammaffaan ammoo eenyummaa ifi danda'e hin qabanu eenyummaa isaanii adeemuluu fakkaata yoo achi deemane akka isaan fakkaatan yoo achi jiraatanu
akasan fakkaatan waan qabatamaa hin qaban ebelu akana be wonni ni jibbu kana wonni ni jaalatu ammoon kana jette beettee itti hintu maafi eenyummaa qabatamaa ifirraa jaareen jiru eenyummaa qabatamaa ifirraa ka'een jiru sababa kana hundi isaa eenyummaa isaa fakkaata maafi waan jibbu haga kana danda'a haga kana hin danda'u haga kana deemuu danda'a haga kana deemuu hin danda'u hojjetana danda'a hojjetana ammoo jedhu waan jedhamee jala sararamane hin qabanu kanaafu wanni martinuu maani isaaniiti eenyummaa isaaniiti wanni hujiin martinuu hujii eenyuuti hujii isaaniiti hujiin martinuu garuu abbaa ifii qaddi hujiin tuntiyyaa mati jedhan hujiin martinuu hujii isaaniiti adda kun fuudhachi deemanii adda yoo sinnisu achi deeman warra akkamitti warra jireenya ifii irratti murtoo kennuu hin dandeenye baraka keessatti jireenya keessatti eenyullee murtii jireenya keetitti kennuu hin danda'u jireenyi lafa kanarra ati jiraattu jireenya murtoo keetiiti filannoo keetiiti waan kana tolchuun filannoo keeti waan san tolchuu dhabuun filannoo keeti ebe achi deemis keeti filannoo keeti achi deemuu dhabuun kee filannoo keeti barachuun filannoo keeti baratuu dhabuun filannoo keeti nama waan gaarii yaaduun filannoo keeti nama waan gaarii yaaduu dhabuun filannoo keeti wanni ati gootu kamiyyuu waan filannoon guutame kanaaf karaa dhugaa karaa kana deemuu filannoo keeti karaa sobaa filannoo keeti ilmi namaa bu'aa murtee ifii jiraata guyyaa waati murteessitu jireenya keetii irratti hojjetaa jira malee waan gara keetii dhufee moti wanni gara keetii dhufa waan kanarra murtee kennuu kan danda'u siifi si qofaadha jireenya kee keessa waan dhufu tolchuun fedha keetii tolchuu dhabuun fedha keetii namoonni tokko garuu addaa tanallee ta'anii ganna 18 ol dabaranii addaa tanallee hantuu dansaa gargar baasanii adoo beekanuuti jireenya ifii irratti wantoota ifii irratti namoota kasaan murteessanuu fi gaaffii dhiyeessan nami jireenya keessatti murteessuu hin danda'u yaada kennuu danda'a malee yaada waan kanarra naa kenna jedhuu dandeetta malee waan kana naa murteessuu hin dandeettu waan sarara murteessuu ka danda'u si'ii fi si qofaadha addunyaa kana keessa jireenya murteen qabatameeru qofaadha murtee kana ammoo sirreeffachuun hujii harka keetiiti waa haaree bara keetirraa godhuu na barbaadde waan beekamaa waan jala sararame godhatu na barbaadde waan jala sararame lafa kaadhu karaa barumsaatti lafa kaadhu karaa gaa'ilaatii lafa kaadhu karaa jireenya ka barbaadde lafa kaadhu karaa waa hafuuraatti waan jala sararame jala kaadhu karaa kamiinuu walti dhufeenya namaati waan jala sararame qabaadhu amala keetii waan jala sararame qabaadhu waa ittiin beekantu wanni martinuu kee waan hin ta'iniif kan ammoo jala sararame wanti beekamuu danda'u murtee ati irra akka kennite qofaani jireenya keessa waa haaraadha goga ha barbaadde yeroo kamiinuu yaada irraa yaadde kamirratti murtee kenni hin murteessita jechuun jijjiirama hedduu fidachuu hin murteessita jechuun yeroo kamiyyuu jireenya wal fakkaataa jiraatta jechuu ati oto waa haaraa hin fidini nuti waa haaraa hedduu yaadne waan sarara murteessine si'ii addee sana jirtu siin caala deemuu dandeenya yoo ati maan ta'uu dhabde yoo ati murteeffatuu dhabde yoo ati yaaduu dhabde ati haga yaaddu haga murteessitu hin deenta waa haaraa fidda haga hiyyaan haga hin murteessin gaafu achuma jirta gaafu biiroo isaan jirta gaafu damoosuma saniin jirta gaafu sammuu gosa kaleetiin jirta gaafu akkuma jireenya baratame saniin jirta yoo maan ta'uu dhabde yoo yaaduu dhabde yoo murteessuu dhabde hin murteessita jechuun garuu gaafu waa haaraa fidda nami mana tokko gara mana tokkootu jijjiirri isaa fi murtee kennuu qabu biyya tokko gara biyya tokko barumsa ta'e gara barumsa ta'e jireenya ta'e gara jireenya ta'e jijjiiramuufu maan godhuu qaba murteessuu qaba adda yoo hin murteessini jireenya wal fakkaataa jiraata jireenya wal fakkaataa eenyulle nu jibbisiisa kanaafu ilmi namaa ammoo yeroo kamiyyuu waa haaraa jaalata yeroo kamiyyuu waa haaraa fedha waa haaraa fiduu fi waa haaraa yaadu waa haaraarra murteessu jireenya keessan keessa hagami wa murteessisirraa hunna qaddane viidiyoo kanarratti wanta tokko hubattanii tan jedhee herrega waa haaraa wanni isin fituu dhaddanii fi waa irra murteessuu dhaddanii akka ta'e isinii galeera jedhee herrega namoota murteessuu dhaddanii waa haaraa fiduu warra dhaddanii warri waa haaraa fiduu jirtan warra jireenya keessanii murteessisaan beekamaa jirtan garaagarummaan keessan kanuma yaadisa murteessisa kun muuxannoof mudannoo jireenya kiyyarrallee ka fudhadhu keessaati isa tokko akkuma kanan immoo namoota beektota hedduu waliin walitti dhufiinna goone keessatti yaada isaaniirraa guuradhe baay'ee as keessatti waa argadheeru waan qabuuf isinillee ammoo waan kana tolchii isaanii jireenya keessan keessaa waa haaraa addaa fiduu dandeettan jedhee waa amaneef viidiyoo bifa kanaatti isinii hojjadheera viidiyoo kanarra namoonni jijjiirama addaa fiddanii gara kiyya deebii fidaa jirta hunda keessan ammas guddisee isin galateeffadha amma
ammallee hiriyoota keessanii akkasin share gootan isin gaafadha subscribe illee akka cinaana ejjettan isin gaafadha yaada garagaraa naa kennisa akkasin cinaana dhaabbatan isin gaafadha commenti wanti sirreeffamulle jiraata akkas hintan isinti himadha maaf jennaa warri kiyya isinuma waan ta'eefi waan kana akkasin cinaana dhaabbatanu isin gaafadha qophii keenya haga xumuraatti waan nu waliin turtan guddisee isin galateeffadha viidiyoo haaraa qabadhee haga isin bira dhiyaadhu turtii gaarii